Lolli hamaan humnoota raayyaa ittisa biyya Itoophiyaatii fi humna fannoo Amaaraa gidduutti naannoo Amaaraatti gaggeeffamaa jiru jabaatii akkuma itti fufetti jira. Lolichi ammoo akkaan jabaachuun isaa erga manni maree ministeerota labsii yeroo muddamaa labsii as kan ta'e hoggaa ta'u ammoo pirezidaantiin naannichaa Yilikaal Kaffaaleetis naannoo Amaaraa keessa Finfinnee galanii jiraachuun isaanii himamee jira. Pirezidaantichi naannichaa ammoo yaaddoo nageenyaatiif jecha naannoo isaanii bakka hogganaa jiran gadhiisanii erga kumaandii poostiin labsame magaalaa Finfinnee seenuun isaanii himamee jira. Loltoonni TDF ammoo deeggarsa mootummaa Biltsiginnaatiif karaa kaaba Gondaritti ammoo kan argamtu aanaa Dabra Biraaqa karaa Mayitasbiir jedhamtuun ammoo naannoo Amaaraa seenanii jiraachuun gabaafamaa jira. Humni TDF kan kanaan dura raayyaa ittisa biyya Itoophiyaatii waliin ammoo wal dura dhaabbachaa turanii fi mootummaan federaala Itoophiyaadha shororkeessummaadhaan farrajii ammoo turtii lola waggaa lamaatiin booddee walii galtee irra gaanii nagaan gidduu isaaniitti bu'ee yeroo ammaan tana fannoo waliin ta'anii shuquluu gubbattis argamanii. Haa ta'u malee lolichinis akkaan ammaatee jira. Manni maree ministeerotaa labsii yeroo muddamaa turu labsuu malee ammoo humna finxaaleeyyii Amaaraa fannoo kana shororkeessummaadhaan haga ammaattis hin farrajne. Kanaan dura ammoo humna TDF fi waraana bilisummaa Oromoo WBO yeroo tarkaanfii gubbatti fudhachuudhaaf turanii fi labsii yeroo muddamaa labsan ammoo achumaanuu shororkeessummaadhaan farrajanii tarkaanfii hamtus gubbatti fudhachaa kan turan ammoo TPLF boodarraa ammoo mootummaa wajjin nagaa ta'uudhaan yeroo kanatti mootummaa cina gortee jiraachuunis himamaa jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n ammoo kan paarlamaan biyyattiidha shororkeessummaadhaan farrajii humna mootummaa dura dhaabbate ofirraa qolachaa fi barbadeessaa jiraachuu kan himu naannoo Amaaraatti ammoo kan tees adda jedhamaa jira. Kanarraa humni kun akka rukutamuuf mootummichi ammoo labsii yeroo muddamaa ji'a jahaaf turu labsuu malee humna kanas shororkeessummaadhaan hin farrajne. Keessattuu ammoo qondaaltonni olaanoo mootummaa naannoo Amaaraadha humni kun rukutamuu irrattis wal dhabanii akka jiranii fi humni fannoo Amaaraa kun rukutamuu hin qabu jechuudhaan qondaaltota mootummaa olaanoo keessaa ammoo kanneen mootummaa Abiyyi Ahmad dura dhaabbachaa turan. Mootummaan Abiyyi Ahmad halkan kaleessaa fi guyyaa har'aan tana ukkaamsee achi buutee isaanii dhabamsiisaa jiraachuus ammoo warri Amaaraa ifatti bahuudhaan himaa kan jiru. Humni fannoo kun rukutamuu hin qabu jechuudhaan kanneen mootummaa federaala Itoophiyaatii fi akkasuma gama kaaniin ammoo mootummaa naannoo Amaaraa keessa ta'anii fannoodhaaf ammoo gaachana tahaa turan danuu isaanii ministeerri muummee Abiyyi Ahmad ammoo halkan edaatii fi guyyaa har'aan tana funaanii achi buutee gochaa jiraachuus ammoo warri Amaaraa iyya isaanii lallabanii himachaa jiru. Tarkaanfiin naannoo Amaaraatti fudhatamaa jiru akkaan jabaa ta'us ammoo naannoo Gondar guutumattuu humni finxaaleeyyii fannoo daandii cufuudhaan raayyaa ittisa biyyattii akkan seenneef ammoo dura taa'ee rukutaa jiraachuun kan himame. Fannoo balleessuudhaafis raayyaan tarkaanfii jabduu fudhachaa jiraachuu kan beeksise haga ammaatti guutumattuu raayyaan ittisa biyyattiidha magaalaa Gondar dhuunfatee akkan jirres himamee jira. Humni fannoo naannawa san buufate ammoo uummatatti makamee qeerroo Amaaraa kan yeroo ammaan tana fandoofiin jettu kana waliin ta'uudhaan daandiilee gurguddaa cufanii mootummaan ammoo akka humna kana hin rukunneef dhiibbaawwan garaagaraa danqaa uumaa jiraachuun isaaniitis saaxilamee jira. Naannoo Amaaraatti muddamni jabaan akkuma dhalatetti jira. Fannoo Amaaraatii fi raayyaan ittisa biyyaa wal barbadeessuu irratti argamu. TDF ammoo yeroo kanatti humna kana isin wajjin barbadeessa jechuudhaan gama mootummaa Biltsiginnaa goree imala isaa gama naannoo Amaaraattis jalqabee jiraachuun baramee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n godina Baha Wallaggaa aanaa Giddaa Ayyaanaa fi Kiramuu keessatti tarkaanfii fudhateen waraana mootummaa adabuudhaan dishqaa fi hidhannoo gurguddoo irraa hiikee jiraachuu hime. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n tarkaanfii ilaalessaa waraana mootummaa Abiyyi Ahmad irratti godina Baha Wallaggaa aanaa Giddaa Ayyaanaa fi Kiramuu keessatti fudhateen waraana hedduu du'aa fi madoon adabuudhaan meeshaalee waraana gurguddaa irraa hiikee injifannoo argachuu hime jira. WBO'n tarkaanfii aanaa Giddaa Ayyaanaa magaalaa xiqqaa Jangarii jedhamtu keessatti taasiseen loltoota mootummaa faashistii PP jedhuun irraa immoo 470 ol yoo ajjeesu 100
80 madeessuudhaan 96 booji'ee jiraachuu woboon ifoomsee jira. Lola guddaa aanaa giddaa ayyaanaa kana keessatti taasifameen dishqaa bireenii sniiparii AKM rasaasa 25 olii fi bombiidhaa fi hidhannoo dugdaa diinarraa hiikuudhaan ammoo galii dantaa qabsoo bilisummaa Oromoof oolchee jiraachuu woboon godina Wallaggaa beeksisee jira. Aanaa Kiramuu keessatti ammoo waraanni bilisummaa Oromoo magaalaa Kiramuu seenuudhaaf yeroo jedhutti ammoo humni dabalataa helikoophteraan daandii irratti buufamanii daandii hidhuudhaan eeggatanis woboon farra haxxeetiin ammoo deebii jabaa deebisuudhaan haleellaa laalessaa irratti fudhateen of duraa kaasee komaandoo iddoo akka baala harcaasuudhaan barbadeessee jiraachuu himee jira. Woboon lola kanaan humna waraana mootummaadhaa of duraa buqqisee meeshaa gurguddoodhaan dishqaadhaa fi rookeetii RPGdhaan rukutee magaalaa Kiramuutti ammoo ol deebisuudhaan warreen mooraa keessatti hafan waliin ammoo magaalaa keessaa buqqisee magaalatti galee jiraachuu woboon himee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo woboon tarkaanfii kaayyoo diinaa fashaleessuun fudhate kana loltoota mootummaa Abiyyi Ahmad irraa ammoo 152 yoo ajjeesu 74 madeessuudhaan 36 booji'ee jiraachuu ifoomsee jira. Gama meeshaatiin AKM hedduudhaa fi rasaasa bombii hedduudhaa fi hidhannoo 100 olii fi akkasuma gama kaaniin dhukaatuuwwan rookeetii RPG garagaraa akkasumallee ammoo galaa waraana irraa buufachuudhaan injifannoo guddoo gonfatee jiraachuu waraanni bilisummaa Oromoodha. Kutaan godina Wallaggaa ifoomsee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo woboon yeroo kanatti godina Wallaggaa akkuma raasetti jira. Aanaa giddaa ayyaanaa fi Kiramuu keessatti ammoo tarkaanfii fudhateen ergamnoota mootummaa barbadeessee achi keessaa baqachiisee booddee hidhamtoota siyaasaatillee bilisa baasee akka jiruu fi gama biraatiin ammoo injifannoo booddees uummanni bal'aan magaalatti itti bahuudhaan waraanicha simatanii akka jiranii fi waraanichi injifannoo booddees ammoo lolicha ittuma fufuudhaan gama jiddu galeessaatti adeemaa jiraachuun kan himame. Humni waraana bilisummaa Oromoo woboo akkaan guddaatee lixa bakkoota garagaraarraa humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad rukutuudhaan fuulduratti adeemaa jiraachuunis ifatti baramee jira. Woboon humna guddoodhaan tarkaanfii fashaleessuu humnoota mootummaa irratti fudhachaa jiruun injifannoo gurguddoo gonfachaa jiraachuu kan beeksise jiddu galeessa Oromiyaadha. Kaabineta Shaggar dabalatee akkasuma kibbaa fi haga bahattis tarkaanfii fudhachaa jiruun injifannoo gonfachaa jiraachuu himee sabichinis yeroo kanatti humna isaa cinaa dhaabbatee diina isa ofirraa qolachuu akka qabus ergaa jajjabduu qondaaltonni waraana bilisummaa Oromoo olaanoo ta'anis waamicha dabarsuu irratti argamu. Manni maree ministeerota naannoo Amaaraatti labsii yeroo muddamaa akka labsamu murteessee jira. Naannichatti sochii seeraan alaa hojmaata idilee kabachiisaa seeraan to'achuun rakkisaa ta'ee dhufuu isaa, sochiin seeraan alaa kun ammoo sochii diinagdee fi hawaasummaa naannichaa irratti dhiibbaa olaanaa uumuun ibsamee jira. Sirna heera mootummaa irratti balaa kan uumutee argamuu fi nageenyaa fi tasgabbii uummata naannichaa kabachiisuudhaaf jecha manni marichaa naannoo Amaaraatti labsii yeroo muddamaa akka labsamu murteessee jira jedhame. Tarkaanfiin olaantummaa seeraa mirkaneessuu saffisaan fudhatamuu akka qabus ammoo maricha kanarrattis ka'ee jira jedhamee jira. Finxaaleeyyii Amaaraa fannoon haleellaa yeroo adda addaatti raawwataniin sochiin siyaasaa, diinagdee, hawaasummaa, nageenyaa fi tasgabbii uummata naannichaa rakkoo hammaataa keessa galuunis ibsamee jira. Sochii seeraan alaa kanaan adeemsa seera idilee kabachiisuun rakkisaa ta'aa dhufu ammoo isaanii naannichatti labsii yeroo muddamaa labsuun barbaachisaa ta'e argamus eeree jira. Labsii yeroo muddamaa kun ammoo yeroo pirezidaantiin naannoo Amaaraa Yiliqeel Kaffaalee kaleessa ammoo humni mootummaa naannoo Amaaraa humna kana dura dhaabbachuus hin danda'u, sochiin isaanii mootummaa ol ta'ee jira jechuun mootummaa federaalaa gaafatetti hoggaa ta'u guyyaa har'aan tanaa manni maree ministeerotaa naannoo Amaaraatti labsii yeroo muddamaa labsuudhaan tarkaanfii hatattamaa fudhachuus akka qabu ifatti ibsee jira. Labsii yeroo muddamaa kana booddee ammoo raayyaan ittisa biyyattiidha tarkaanfii jabduu fudhachaatiin jira jechuudhaan kan beeksise. Naannoo Gondar buufata xayyaara idil-addunyaatti fi akkasuma Laallibalaa fi bakkeewwan garagaraattis humnoota fannoo finxaaleeyyii Amaaraa haleelaa jiraachuus kan beeksise. Fannoon kana gubbatti ammoo waanjii qabaachuu baatus guyyaa kaleessa buufata xayyaara idil-addunyaadha kan Laallibalaa akkuma dhuunfatetti harkaa qabaachuudhaa fi tarkaanfii jabduu fudhachaa jiruun humnoota mootummaa danuu isaanii barbadeesse injifannoo gonfatee akka jiru fannoon kan beeksise. Raayyaan ittisa biyyattiidha har'a
har'aan tana cabsine itti gallee jirra barbadeessuu irratti argamna jechuudhaanis ifatti himee jira. Humni fannoo kun ammoo uummatarraa deeggarsa argatee jira jechuudhaan himamaa kan jiru oggaa ta'u uummata dudduubetti naanna'uudhaan raayyaa ittisa biyyattiitis dura dhaabbachaa jira jechuudhaan himamaa jira. Ta'ullee ammoo balaan akka kaaba Itoophiyaa naannoo Tigraayitti qaqqabee ture naannoo Amaaraattis qaqqabuun saafan qabu. Balaa kana ammoo fannootu harka isaatiin uummata Amaaraatti geesse jechuudhaan keessa beektonnis himaa kan jiran. Kanaan dura ammoo mootummichi isaanii waliin jira jechuudhaanis himamaa kan ture. Yeroo kanatti biltsiginnaan damee Amaaraa fannoo ganuudhaan Abiyyi Ahmad dugda isaanii rukutee akka cabsuufis balbala saaqxee jirti jechuudhaanis keessa beektonni himaa jiru. Fannoon ammoo mootummaa naannichaatis komachuu irratti argama. Gaaffii saba Amaaraa deebisuu irratti argamu. Saba keenyaaf ammoo deebisaa isaanii barbaaduudhaaf ni qabsoofna jechuudhaan fannoon ammoo zarraf jechaa jiraachuun isaaniitis himamaa jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBOn giddugala Oromiyaa keessa sossoo lixa Shaggar iddoo Taraaraa jedhamuudhaan beekamutti tarkaanfii fudhateen loltoota mootummaa hedduu fixuun barame. Lola kanarratti WBOn humnootii konkolaataaleedhaa fi meeshaalee waraana gurguddoo qabatanii loluuf turan dhahuudhaan barbadeessu WBOn jiddu galeessaa himee jira. Konkolaataalee kanneen keessa ammoo ajajoonni waraanaa 200 akka jiranii fi humnoonni wal makoo ta'an danuun akka argaman WBOn jiddu galeessaa kan beeksise. Tarkaanfii jabduu fudhateen humna diinaati kan jedhu raayyaa ittisa biyyattiidha. Jiddu galeessa keessatti barbadeessee jiraachuu beeksisee jira. Lolli jabaan waraana bilisummaa Oromoo WBOdhaa fi humnoota mootummaa gidduutti lixa Shaggar iddoowwan garagaraatti gaggeeffamaa jiru jabaatee akkuma itti fufetti jira. WBOn ammoo keessattuu jiddu galeessatti dhiyeenya kana humna isaa haaraa leenjii loltummaa laachaa fi ture. Kumootaan lakkaaman eebbisiisee bobbaasee akka jiru kan beeksise. Tarkaanfii jabduu yeroo ammaan tanaa fudhachaa jiru kanaanis injifannoo guddoo gonfatee jiraachuu beeksisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBOn zoonii giddu galeessaa humna lixaa fi kibba jiru caalaas mootummaa Abiyyi Ahmaditti yaaddoo hamtuu akkuma ta'etti jira. Humna isaa haaraa leenjisee bobbaasuu cinattis tarkaanfii jajjabduu mootummaa Abiyyi Ahmad naasiftu fudhachuus akkuma itti fufetti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBOn lola guddaa guyyaa har'aan tanaa lixa Shaggar iddoo Taraaraa jedhamutti gaggeesse kanaan humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad 170 ol barbadeessuudhaan 125 ol madeessee 47 olis booji'ee jiraachuu kan beeksise. Tarkaanfii jabduu fudhachaa jiru kanaan ammoo humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad akkuma gaariitti adabuudhaan hidhannoowwan gurguddoos irraa gonfachaa jiraachuu WBOn jiddu galeessa Oromiyaa lixa Shaggar keessa sossoos beeksisee jira. Kana malees waraanni bilisummaa Oromoo WBOn magaalaa Naqamtee fi aanota baha Wallaggaa keessatti argaman garagaraa keessatti loltoota mootummaa Abiyyi Ahmad danuu isaanii adabaa jiraachuu kan beeksise. WBOn tarkaanfii jabduu aanota baha Wallaggaa fi Naqamtee keessatti fudhachaa jiruun humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad akkuma gaariitti rukutee injifannoodhaan irra aanaa jiraachuus kan beeksise. Tarkaanfii jabduu yeroo ammaan tanaa fudhachaa jiru kanaan lixa dabalatee kibbaa fi amma jiddu galeessaatti humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad sabicharraa ittisuudhaan duubatti deebisaa jiraachuus kan beeksise. Yeroo fannoodhaa fi Abiyyi Ahmad wal afaan deebi'aa jiraachuun himamaa jiru kanattis waraanni bilisummaa Oromoo WBOn tarkaanfii jajjabduu fudhachuurras duubatti hin deebine.